السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن جايس نجا جرتنيم. الحمد لله نجا جرا. وانا أجايب هويت تجرا والله بالله. كيسة تجولين بيا أربعة جرتن بيا أربعة كم جرا لا. إن اللي مالني وفي ناسو والله جولين بيا أربعة كم جرا تنجتو إيراس تهيد ألس. maal akka ta'an hin beeku wallahi ufumaan haasofna jechuudha. Maal akka ta'an hin beeku bor maal akka ta'uu qabdus maal akka hojjechuu qabdus yoom akka biyya galuu qabdus zinjetti ufumaan haasofta. Karaa si deemtu haasofta, kushinaa si hojjettu haasofta, sidaatee si hojjettu haasofta, ala keessa si hojjettu haasofta. Wallahi namni bashitaa kana hin qabne yoo jiraate jechuudha aaduu fi gara kiyyaa namni sun dhuguma cimaadha. Shallamamuu qaba jedhee yaada. Biyya arabaa jiraate nan ufiin haasofne yoo jiraate jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku yoo ufiin haasofte akka waan sirraa qallalu akka waan immoo yaadni sun sirraa deemu fakkaatanatti fakkaate bakka ima haasofna wallahi maal akka ta'e hin beeku. Kun immoo bashitaa wayii bakka hin jiramti. Bashitaa ijoollee biyya arabaati wallahi billahi. Anu fikir kiyya dhuguma dhugaa yoo namni ufiin haasofne jiraate biyya arabaa jiraate ufiin haasofne yoo jiraate wallahi inshallah maan gara kiyya jechuudha. Maal akka ta'an hin beeku. Bakka ima haasofna callisneetumaan jechuudha. Wallahi billahi.